uffata Gannicho, Ganniko. Ganniyyee niin baay'ee Ganniko abshir namoota imamoonni mana madaami goonni kee jirra abshir. Cinaa kee jirra shi. Waaqayyo soo wajjin nagaa keetti dhabu akkam waan ofii suuraa miccoo kana argaatii jirta miti kunoo mirrufaallee irra kaawwadheeru kana. Ganni dhagaan jira dubbu argaa jirta miti sagalee ta'e micayyoon tun micayyoo arsiiti. Keessa si dubbisanii jalaa qabuu deddeebilee sagalee ta'eef ganni nuti fooloo baay'ee jalaan qabnu waan ta'eef biraan darbiin ganni too maxxansisiitoo. Waggaa sadii warra ishiin dubbisneedhaan intalli tun arsiidha ollaa keetii udhaadhaan sirumayyuu. Tole ishee dubbisi fakkeessa waasaan biraan dubbisi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganni arsii malkiingi jirta lubbu. Keessa si dubbisanii diddeem ganni. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Akkam jirtan nagaadhaa? Ganni salaam alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirta lubbu? Jira akkam buchu fayyaa? Jira wallahi yaa buchee ko ganni shiitii torba barbaada shiitii torba jechuudha. Okay abbaa torba barbaaddaa? Lakkoofsa kee qabadhu taaskii hojii dookishin si ergaana ergite jechuudha shi. Eshi tole eshi. Eshi buchuuti yaa borusi erga shi borusi dhufu. Lakkoofsa keenatti. Duwwaa shan. Qoy buchuudha. Yaa Oromooti yaa silkiin na barbaachisa. Lakkoofsa keenatti teette habiibti lakkoofsa keenatti mi? Lakkoofsa keenatti. Duwwaa shan. Is buri. Wadaa. Michuuta buchuuta sariitti Fiigalee kunoo jammarkut. Duwwaashaan lubbu na him. Is buri lakkoofsa nyaatteetta kan wasa beeksiseen. Maaloo taaptaap. Maaloo koppiliin kitaaba godhaa. Halkan hirribana orgite ganama hirribana orgite meetiin takka shiiti takka waan shiiti naggaadu. Jannee. Wacce lakkoofsi si erga. Kun sadii birrii dhibbaa. Kun an akkanaa saayizin akkanaa torba birrii dhibba. Torba dhibba dhibba. Qabadu ganni lakkoofsi sadii birrii. Duwwaa shan. Jaatamii torba. Okay. Saddeettamii tokko. Waaqayyo turkiin qabeetaa taggulaa. Oloo hin fiqiriin kun maal? 67 hayyee. 81. 81 hayyee. 25. 25. 83. Wasaab bitaa jayin. 83 hayyee. Kana wasaab biyya biraatti ergitamoo ganni. Yaa ganni ganama yoo rafu ganni bar halkan yoo rafu ati shiitiin xalabdu naan jetti yoo irri bakka shiitiin naan xalabne naan jetti eeywa dhufe 97 keeti. Eessa jirta? Ganni. Ande qoyyoo dimtale qoffaa keenya mallaqa ande. Ganni. Qoy ka lubbu ishii naa fidhattu. Eessa jirta lubbu ati? Loogishiin ala abbaa anuu mana madaamee kana bakka hin beeku loogishiin ala. Eshi bakka rallaa dhaqu. Garmaa tokko dhaqoo naa dhaqu. Hayyee taaptaap godha koppiliingi godha. Kalas keessanii gatilee keessanitti fi kalas haadha laasirraa fudhattu.
Bitanuura keessaa marata birfi maratadhaa itti taase. Bifa maratadhaa itti ganniyyee. Ganni asdeebi. Afachaame ijoollee ifi wajjin maratanii isin jala yaana takkaan oofsa. Eessarratti eessaroo baatee deemtee? Bisumaa dhiyyaa jirraabe. Amma fachaa amma maal ilaalanna beektani amma ilaalannu maal beektani shiita ilaalanna ka bareedu akkam malkii keessa maratan ashi. Yalla nu fidi kaawi amma mataa lafaan keenya irra foonnaanu. Iyya gadi qabadura keessa dura. Daqiiqaa takka bichaa na obsaa qoy shiitawwan fidaa jirtu. Feestaalii keessa isa raggasaa ijoollee qo'a mana hiyyeessati. Mana hiyyeessati na obsaa. Taaf godhaafi koora keessa nagasitti. Haga ishee fidattutti taaf godhaafi. Fiddi maashaallah marta ulaa keessa shiitiin bareedoo asitti siyaa fidduu fidata. Laaba keessa. Ara ganni kongira baga gammadaa bintii ta'uu baga waaqayyoon kanaan si ga'e ishee. Eenyu si galchee? Rogaa waaqayyoo baay'ee gammadee rambee kan garuu nama nagalchi. Maalla qabiin jaalladha bobaasni jalaale. Hayyee tokko kana. Kaayee kobaasa. Kobaasi kaayaa jira. Tokko. Kabirallee. Kaa kun. Qayyari kana. Okay. Taabbi godha warri bitachuu barbaada lakkoofsa tokko warri isaasiin galcha. Lama kana godhi. Kana godhi lammaffaa. Kun shaggaadha. Hawwi. Bakkatti deebisa. Inni ajjiin duutaa bakkatti ka'ee deebisa akka buute. Kabiraan agarsiise kunillee bareedaa inni. Kaakiyyaa sana kan inni agartee. Kunillee bareeda. Sammuun tiyya sammuu miti rabbi waan bareeda fidee. Wallaahi. Maal sammuun tantee bari sammuu addaati. Lookiin nama kennaa jedhee bakka dhaqxanii bittasanii naa kennaa jedhee dhaqee bitadhee. Waan jetti ganni wanni jetti ganni majalla dhullaa bitadhee shiitii eetas teettee na bira. Bariisaa. Kanallee godhiif kanallee keessa. Sadii. Afur sii kaayee jira. Tunillee sisiidha tuni galgala uffatanii ciisullee ta'a. Kaayif. Bareedudha kaayif. Okay. Bareeddi bara. Ani waan bareedu waan taatu ofirraa qabtanaa naa baas jettiin tola na bifti. Tunillee bareedudha laata. Hinkidha tunis. Inni bareeddi jette. Takka jedhan lama jedhanii takka Dubaay keessa seentee Dubaay sana fataa godhaa hartaa ganni. Ganni torba birrii dhibbaa. Ganni wanti dhiiraa jira asii galcha. Aniraan jiru miti bira. Ishi naalee torba naafil ishi anaafis torba fil. Ganni torba naafil suuqii ta'e eebbisa. Sireen torba birrii dhibbaa mitiire. Taaskii wajjin dhibbaa fi 25. Taaskii wajjin dhibbaa 25 kiloo. Ana maaluma bifti. Yes. Akkatti kaayee oke. Anillee taaskii kana hin beekaa ganni. Kun beektaa miti? Hin beekaa. Ganama gizee asitti argamu barbaadde. Biree waaqni jireenya kee bara baraa kee eebbisu waaqayyoon na barsiise. Kiisii ordaratti erganillee fidadhee nuuf. Abbootii keenya dhageenye lalaati. Ayyee maashaallah jabaadhu kun ganama nu bira ga'uu qaba ishii. 3, 4, 5, 6, 7 birrii dhibba. Dhibbaa fi 25. Akkasa bifti. Bismillaatti godhi. Amma uffata aadaallee gaafa fiddeetti ni jettu uffata waan akka hijaaba waan akka wanti anillee sirraa talabadha ishii. Na fide uffata aadaa Oromoo inshaallah.
uffata allee sirraa talabadhee ta'ee jabaadhu inshaallah rabbiin ammallee isaa hufsiisu jajjabaadhu takka dhalama jedhanii sumtu na yaaganni. Eshi jajjabaadhu rabbi si biraa jiraatu sin jedha buchee koo haatu buchee namaan jetta. Taaf naa godha. Kanaafuu borru akka nu dhufu eshi sa'aatii 6 sa'aatii barbaadu. Si dhufa boru dhufa eshi. Okay. Oyyee rakkoo qabu. Hayyee direct immoo keessi erga sirraa gadi bu'ee jechuudha eshi. Eshi lookishin ergitee taate sareetiyyaa habiibti yaa rabbi ayyaan abbaa kootii gabaa bareecheeti. Yaa rabbi dhajabeeti. Walla ganni dura beektaa namarraa bituuf lakkoofsa namaa kadhannee turre. Namitti sun immoo salaaman gaafadhee amma sargannaan sagalee irraa gadhe. Yaa amri. Yaa yooni. Galatooma. Oromooti jedhama. Akkasiin saala amma sa'aatii sa'aarri baatii naa jajjabaadhu ammallee qabsoon keetti siifaa fufuu sin jenna yaa qashtiite. Hayyee habiibti amriiti yaa galatooma. Fixeen bula maal 70 fidee dhufe 70tti tana fixeen bula jabaadha. Namni anillee sirraa talabadhaa maal godhee dura talabadhee anillee. Akkoon hin jiru lubbuuti yaa bakka agarra mana jajjabeessuun keessan koppiliin kitaab naa godha bullaa aleeku. Koppiliin kitaab naa godha gammachuudhaan ciisee bula amma mana kiyyaa. On fedhe agabuutii ya ciisaa ani beelallee hin danda'u garuu ani beela hin danda'u baay'ee. Yoo beelofte natti dawwal yoo beelofte kuusii wayii sii fidee dhufa. Ani beela hin dandeenye kubuzii kiyya nan bitadhaa dinnicha kiiloodhaan bitadhee mana nan kaayyadha kalaas. Assalaama. Wallaahi. Araganni dhugaa waaqayyoo fayyaa kadhadhu fayyaa yoo jiraate wanti hundi ni jira. Fayyaa waaqayyoo fayyaa siyaa kanarratti. Fayyaa yoo qabaatte ilma namaa tokko wajji qixxooftee bulta wallaahi. Kanaafuu jajjabaadhu. Booya dhimmoo yoo kana caalaa ganaa guddanna rakkoon hin jiru. Ulfaadhu. Ammallee ta'e olmaadhii si ganni. Waaqayyo na godha. Haadha garaayii. Garaafuun biyyaa bee lubbuu. Michuu nama naa galchi. Si galchaa raabe wannaan eessa jirtaa? Hin jedha. Ajumaan jira. Dubaa jirti. Dubaayin keessa jirtaa lubbuuti. Ajumaan. Dubaayin keessa ajumaan jira. Ganni fagoon irraa jirta rabbi fagoon irraa jirta si maashaallah. Jirtaa? Jira lubbuu akka? Nagaa keefiini. Baga jiraatte bituuti ya jira hoo. Anoo jira. Maali bijaamaa nuuf itti dhufte? Bijaamaa sirrii dhufte kaa galgala fadhaa. Ganni amma kan dhiirallee bidii kootu. Nafida kan irrattillee nafida. Janaa mida kan irrattillee. Dubartii ufftallee galanii jira jedhi gaafa kaniillee fida bifti. Kanallee inni bitachuu hin danda'amu. Galgala ciisaa maali yookiin bitee fi fatee ati. Keenyi akkamati naguma? Ganni kun meeqa? Ka warra moolida ganni ka moolidaa kun meeqa sila qoy dhibba miti.